tani le haduma herum tani le haduma bakka osa hin qabdan imbasi maka nutin kesa Dubai ni dapat kana sensi galgal rasi ergatin mali dabal tamale woni sin dabal tamale ni cite du'e mudin na cite male wan biran dabal tan tokko isa wonni sin gotan tokko ni furmani sin goli fiddan tokko ni mudin na cite duddi na cite bicara wonni sin asan mata na nyata ni tokko isa hin jiru shamarrani lolu male baramma karan rakko qabdani imba oyna wori pasaporti ala rasul refatana ma de qadda en kumeso ramiti muchani Dubai ingeza pasaport sirres jala sene la rega fanni sargi godate san araba haqateen nigida commenti gida taani laayidi san hordofaa ture ilaalaa ture ani haqateen naan fuudhe haqateen nigida gara namni meeqaa kun mul'in commenti gida taanii haqateen maallaqa keenya imbaasiin Dubaayin keessa maqaa'een nuutiif taa'u jira gaafii kiyyaaba imbaasiin Dubaayin keessa maqaa'een nuutiin taa'u jira imbaasii horraattoota kana mabiraatiin miti fakkeenyaaf Nuuraddiin Baabaan kun nama imbaasii keessa jiru nama ijoollee imbaasiin maaliif Yoo habiitti ambaasii wayituun jiru. Ambaasii eenyu fide situ galche ambaasii keessa na gaafadhu ammana isaa dhaqee beeku. Nuuraddiin hin eenyu beeka baabaa keessan kaa inshaallah maashaallah baabaa mee baabaa maalirraan itti baaftan isin bara aangoon dubartiin tun dhiiraa kan hin bara halkan takka gaafa waliin bule abdii jetti abdii gammada irraa gara jijjiirte jechuudha abdiyyee mee lala dhiirti hundi isii maqaan isaa abdii halkan takka laali lukattii isii kana samii dhayaa bulee yennaan ganama maal jetti abdii moggaaftiis gaafa ji'a sadii yookaan ji'a afurii gaafa inni biraa gara galee hattuu jetti mee namichuma raacha Dubaayii kana jechuudha baabaa maalirra moggaaftaniif mee keerii kam isinii dalagee baabaa moggaaftaniif anas marra argeetuma jedha malee an maqaa isaatu qajeelatti hin baabaa osoo isin jettan Nagaafadhu ammana isaa dhaqee beeka ammana isaa dhaqee jaartii isii tafuulli. amaaniiti imbaasin inni qabu maal godha imbaasin raacha kana kana imbaasin jaartiin isaa mana isaa dhaqee beeka nabiibti. Ambaasii maal dalaga kijibee nyaata ambaasii dalaga jedhee fuudheetiniini. ani bar kuweetiin irra taa'ee baasaboora kiyya sirreeffadhee gara biyyaa galee ba baasaboora Itoophiyaa hin baafanneen akkuma keessan kafiila jala gatee bahee kuweetiin taa'ee kuweetitti baasaboora kiyya imbaasii dhaqee ofii kiyyaa ka'ee imbaasii dhaqee imbaasitti birrii diqoo kanfalee ji'a lama sadii eeggadhee ishaaraan naa deebi'ee wanni hunda kennee kuweetitti baafadhe baasaboora kiyya imbaasiin biyya tokko keessa kan jiru si'iif jira ani imbaasiidha kunoo maqaa biiroo kiyyaan argitu maqaa maalii kiyyaan kuweetiin keessatti ama warri kuweetiin keessa waraqata tokko hin beektan kan hojii waraqata san biiroo irraa kijibanii baasan biiroo irraa warra biirootiin walii galanii waan tokko jedhanii baasan garuu wanni sun biiroo keessatti achi keessatti hojjetamuu hin danda'u achi keessaa nama tokko nama dhuunfaatiin waa kennanii chaampaa dhayanii achi keessaa baasan malee hin danda'anii jechuudha. Ina haadha faatee kaamma isiin akkana jettu Nuuraddiin mataa ofiiti biiroo qaba jedhee Abudabii nu fide habiibti baadiyyaa wayii. Yoo nu fidee jedhe intaroo biirootiin gizee haasoyinee jennu eessaa isin fide inni nuun jette akkana jennee itti himne isinuu fayyaa qabdan ka isa duuka dhuftan nuun jette wallaahi billaa intaltummaan Itoophiyaa gaafannee jennaan Nuuraddiin ambaasii wayituu keessan hojjetu waraqaa sobaasan baafatanii sijjammar warri Dubaayin keessatti suuqii banatee waan hunda godhateetiin hin beekamtee argate mallaqa dubartiitiin malee wallaahi billaa takkittiin tadayfitee hojjatte hin jiru. Wallaahi takkaa isii gabbaatee dalagartee mallaqa Qohime Haliima qohi. Takkittiin isii gadi baatee shiisha fi biiraa jalaa gadi baatee waa hojjattee hin beektu. Dubartii makii jibdee afaan itti tolte deema afaan dibattee nyaatte birrima dubartii tuktukii kanarratti yaatee tuun suuqii ijaarattee tuun uffata tuun immoo tuwaan mana silkii midhaamina banatte malee takkittiin maal hojjatte dhiirti Dubaayin keessatti wal beekaa jirra. Tamtu gadi bahee mana ijaaraa jira. Biiroodha siin jedhe isaa biiroo qaba siin jedhe biiroon kan kee kan biiroo akkana bakka akkana biiroon jira. Araba wayii boqollaan taafutee agarsiisee bakka akkana biiroon jira bakka akkana kanatti baasaboora si kenne tanaan jedhe eebbe bakka kanaatitti bakka akkana biiroon jira ragaa qabatama argita. Kanaaf Nuuraddiin fide baabaan keessan bawwaagaan keessan sammuu keessan bawwaagee kanaaf jireenya biraatii fi makiinaa biraan argitan kan inni isiniin deemu san malee. Lubbuu waan inni gadi kijibee nu fide gizee gaafa biiroo san dhayne barreeffamni achirratti barraa'e guyyaan birrii 50 wanni barraa'ee achirra jiru. Hojii kan nu galchuu deemuun meeqa nyaata 200 qulqullinni birrii 1000 takkaan. Kanaanuu biiroo Tagriib jedhama. Tajriib immoo Tagriib jedhama. Abudabii keessa sanuu inni fide mallaqaan achi jira walii galee nu gurgure.
nu akka inni nu gurgure biiroollee teennee guyyaa lama sadi laallee jarrabne waan hundaa achi keessa laallee u'uu jenne iyyinee baane ijoolleen achii biyyarraa fidanii waggaa achi keessa teettu jirti. Bakka hundaa walitti funaanee ka inni tukto'annaa ofiitirraa roofaayilirra naqate sun munu eessaa fide? Ijoollee warri as keessa biyya Arabaa keessa turee jedhe muluun keessaa yaate. Ijoollee jadiida fidee achitti nyaatee kijibe akka nama namaa dubbatuu tahee kijibee ilmoo namaa gurgurataa ture. Sijjammara warri Dubaayin keessa muluun isii hattu takkittiin haqa ofiitiin waa dalagatte hin jirtu. Takkittiin wallahi billahi takkittiin isii haqa dubartiitiin suuqii bantee haqa dubartiitiin mana telefoonaa bantee haqa dubartiitiin huccuu bantee makiinan bitarattan haqa dubartiitiin takkittiin isii haqa dubartiitiin ala waa hojjatteen beeku. Baararra deemtee foon xabbaftee nyaatti. Eessaa fide birrii foon hin xabbaftu maal hojjatte? Kijibdee ijoollee dubartiit irraa nyaatanii viidiyoo waraabanii poosti godhan. Bakka daa qarbaatitu waan jedhe dhageeffadha. Oromoon qabsoo godhuu yoo barbaadde jedhe. Qabsoo godhuu yoo barbaadde dirqama qilintoo seenuun barbaachisuu jedhe. Dhageette dirqama qilintoo seenuun dirqama miti jedhe. Qabsoo yoo godhuu barbaaddanii waan bittaniif gurgurtanii irraa godhuu dandeessanii jedhe. Namni miyuuti qabadhu Yusra. Dhageeffadha. Dhaxxaniituma irraa nyaachuu dhabu. Miyuuti qabadhaa mee. Dhageertanii miti. Dhaxxaniituma irraa nyaachuu dhabu. Warri amma salbaajii bitee kootii takkitti usuu ati ija qabdu. Ijatti qabanii. Iskaarbii kana takkitti birrii 200 si gurguratan. Kan namni bakka birooti birrii 170 bitu. Birrii 50 fi 40 tirfis irra buufata. Filtarii kaayattee uffattee afoo kan kee akkana goggodhatte. Isin gizee gadi ilaaltan, gizee akkana ilaaltan isin. Bar namni ija qabu bar waa taazzabaa bar. Anas taa'ee Dubaayitti waa taazzaba. Gizee ija qabdu gizee akkana ilaaltan. Namni kun maal mi'eeffatee maal argee maal dhiiga maal dhugee argee jennaan akka boolla udaaniitti wal jalatti suuqii bana jettanii maaf hin yaadne? Maaf hin yaadne? Maaf aminoo dahaa taatan? Maaf hin yaadne? Amaarri Dubaayin keessatti akkasii jirti yoo jiraatte illee muraasa jechuudha. Amaarri araadaa. Maaf hin yaadne? Maalitti akkasitti banatanii irra jiran? Uffatni Itoophiyaa keessatti uffanni aadaadhaa kan widdiidha jedhani uffata aadaa Arsiiti. Biyya galee ofii kiyyaa arge. Uffata aadaa Arsiitiituyyuu birrii meeqa sunuyyuu birrii 4,500 akkas. Uffanni aadaa Wallaggaa birrii 2,000. Uffanni aadaa Jimmaa 2,000 akkas wayi 3,000 4,000 3,000 wayi 2,000 birrii Itoophiyaadha. Warri Dubaayi Kuweetiin keessa bitaartan meeqaan bitta? Uffata aadaa Arsii gaafa Kuweetittiin bitadha jedhee maan naan jedhan diinaara 50 naan jedhan. Diinaara 50 Itoophiyaa yoo dhufte 12,000 moo 13,000 dhufa. Uffata aadaa Arsii meeqa bitaa jira re'aan? Uffata aadaa Arsii meeqa bitaa jira? Dirasanii uffata aadaa Arsii 5 bituu danda'a jechuudha. 5 bituu danda'a. Argite? Namni bar osoo waan uffata takkaa sirfii sirraa buufataniitiin tokko sii kennanii homaa miti bar. Mee biyya irraa fidanii miti waan taaksiitii maaliitillee jedhaniitiin taaksiitillee maaliitillee jedhanii waan uffata takkaa tirfii sirraa buufatanii uffata tokko yoo sii kennanii rakkoon qabu bar. Namni akkamitti cubbuu ofirratti hin sodaanne namni waan uffata 5 tirfii sirraa buufata. Sammuu kan keetisu waan takka as keessa waa takka hin qabdan eerfoonii gurraa qabdan malee as keessa waa takka hin qabdan. Gurratti waa dhageettanii qabdan. Biyyatti galee biyyatti gaafadhee 4,500 bitadhee dhufe uffata aadaa Arsii kan amma godhadhu ba'a. Mee eessaan dhattan? Bakka isa laquudhaafi 400 riyaala 400 dirhama 400 bittuu fi uffata tokko eessaan naquudhaafi sargii obboleessa kan keetii kam naquu? Sargii adaadaa kan teetii kam naquu? Eessa naquu bittan mee na hima? Bakka isin naquu bittan na hima? Suuraadhaan ka'u viidiyoo tiktokiitiif. Ummata viidiyoo tiktokiitiif jedhee uffata guyyaa irraa jijjiiru. Viidiyoo tiktokiitiif jettanii guyyaa irraa uffata jijjiiru. Kan dallaalli isin nyaataa lucaalii kan isin baasaa hartanuu sandaran. Bar
namni yoo gara ofiitillee waa balle gara namaatiin illee harki tokko yoo asiin si cabe bar kanatti daggafata. Asiin hattuun isin cabsaarti asiin isin of cabsuu jirtan. Ala seenaa miira keessa mee giiftiin fixatin. Asiin harki isin cabuu jira asiin of cabsuu jirtan. Mi'een sadhaquudhaafi ati uffata tokko birrii dirhaama 500 bitte. Kaargoo godhuuf. Dubaayii bittee waan biyyasii keessa jiru mee rabbiif rasuulii jedha. Dubaayii bittee qabuuf Itoophiyaa galtee bituu dandeettu kana Itoophiyaa fidanii Dubaayiitti gurguratanii uffanni aadaa arsii hedduu ulfaata callee hedduu qaba waan ta'eef Dubaayii bittee kaargoo godhu. Maal jettame Dubaayii bittee kaargoo biyya gooti. Galaa jirti gara biyya. Shaantaa keettee achi shaantaa keessatti ajaa'iba. Shaantaa irraan guuranii dallaalli jechuudha. Achi bishaanii fi hantuunni jala yaa'ee hantuunni muraa jechuudha. Hunda kaayuudhaaf waan ji'a tokko hojjette guutuu walakkaatti gadi lattee bitti. Mana ijaazaatti gattee biraa hojii deemti. Yookaan yoo qabattee mana arabaatiin natte mana arabaa irraa hin baddii arabaa walitti baddii mana arabaatiin badaa arabni fuutee isiin zibaadatte yookaan shintibeetiin qulqulleessi. Kuni waan shamarran keenya yeroo ammaa 100% keessa jira. Mee gisee isin laaltan akkasitti uffata banatanii lafeen tunniin lafee ofii laxxoobanii akkasitti dhaabbatanii sa'aatii 24 akkasitti dhaabbatan eenyuun cirachuuf akkasitti dhaabbataran araba cirachuuf akkasitti dhaabbataranii si cirachuufi. Bar namni tokko uffata tokkorraa birrii 20 illee tirfii buufatee si gurgure waan tokko. Uffata tokkorraa birrii 20 tirfii buufatanii yoo isin gurguran waan takka. Namni akkamitti birrii 60 sirraa buufata. Luka deemtee isii bira dhattesaniin deemtee hin bitattu ati dhattee suuqii sumaalee dhattanii. Hiriyyaan tiyya kun qaashtiidhaaf sumayyaa gaafadha. Uffata isaan uffatanii asirra oolan san suuqii sumaaleetii guuran. Meeqaan bittan yoo jedhe haganaan bittan ijoollee Oromoo bira gisee gaafatanii hagan hisaaba keessaan sitti hima qaashtii widdee. Hisaaba gara keessaatiin sitti hima wasaappiin haa jedhe widdee hisaaba gara keessaatiin sitti hima. Bareedduu qaashtii koo heeroo jedhi gara keessaatiin sitti hima. Amma jiraate deemuu heddaati baay'ee galatoomii. Wallahi wanta ani yaade wanta an gorsuu barbaade hunda isaatooti gorsiteerta uummata kana yoo jechuun ilmi qalbiin namaa kamiyyuu gorsumatti ajamti. Baay'ee nu jiraatu wallahi hayyuudhaa baay'ee. Nagayanii ani akka nageenye ni beekan. Akkanumatti nu gorsu. Keessattuu wallaahi billaahi beera kaargoo nyaattamtan. Warra kaargoo nyaattamtanii fi warra duriyyeen alatti isinitti taphatteetiin ilmoo galaa isin keettee isin biraa baddee fi warra jaalattanii mallaqa dhiira kennitan maqaan isin badu waliin namni tokkichi sagalee isinii ta'u hin jiru. Yoo namni sagalee isinii ta'u jiraate namni afoo dhaabatu an. Namni afoo dhaabatu an. Akkasuma qalbiin namaa akka kamittuu gorsatti ajamtee yoo namni jechi atamma itti himtu kunii fi gorsi atamma gorsitu kunillee yoo adhallee galuu fi baate gaafa galuuftu jira. Wallahi akkasuma jabaadha anama hanga jala taa'eetiin caqasa akka nama tokkooti baay'ee tokko garaana nyaate wallahi isin hundiniyyuu maaliif ennaan eenyullee yoo ta'e jaalatee isinti qabiyya ofiitii ba'uuf dure jalqaba irratti haa ta'uutiin ergaa deemanii yoo isin rakkoo kana hunda akkana boottan wallahi bataami garaa nama nyaata. Rabbi haqa keessan hundaa hin balleessinii irra caaltuun wallahi dhugamatti gorsa haatiif haa ta'e isin gorsan kana dhugamatti itti ilaalaatiin fudhadha. Hadhallee isiniif fakkaachuu dhabu gaafa ho'ee isinii galuun hin oolu. Akkasii wallahi jabaadha baay'ee jirtanii baay'ee namatti toltanii akkasii jabaadhuutiin nu gorsi. Amma ati dammoo amala kan keerra yoo haasoftuu fi yoo nama gorsitu bakka afaan fitnatiidhaan dubbatta waan ta'eef namni yookiin bifa akka waan lolaartuu akka maalii taatu kan itti fakkaatu danda'a. Kanaa miti osoo arrabsiteellee waan feetellee jetteen arrabni kan keessuun har'aa fi waan jala miidhu itti fakkaatu danda'a. Ganii boruuf barnoota guddaadha. Ani akka mataa kiyyaatti wanta tamma haasofte kanarraa waa baay'ee barnoota guddaa wayii sirraa baradheera. Akkasii wallahi rabbi khayrii haa taasisu. Rabbi akka keessan hundaa isin jalaa hin balleessinii jabaadhaa nuuf jiraadhaa isin jedha. Wadatama bolehsa kiyaan shamarran keenan dhagayanii ani yoo namni tokko nama dhibbata akka moomee jala kana dhaabate irraa namni tokko yoo dhagahe rakkoo hin qabu namni takka yoo dhagahe
Maybe namni tokko ni dhagaya waan jedhuuf malee hin dhageetta namni beekaa. Hin dhageetta. Boru kan suuqii deemee meeshaa konkolaataa guuruu barbaadu kan biraatitu jira. Kamee deemee meeshaa guuru. Isin hafa hedduu isin hafa shamarran keenya. Wallahi billahi hedduu isin hafa. Amma ajandaan keenya as keessatti lama ta'ee beekaa dhiifama na godhu biratti keenya caaltu jedhamtu seentee yaada isii waggaa 8 biyya taa'ee waggaa mana kee keessa ajandaa lama ta'ee atillee ajandaa mataa keetti itti gorsi ajandaa mataa isaa danda'e ta'uu qaba hundee gizee hundaayyuu gorsuuf jechuudha. Maaluma isin gorsaa jiru bar mee waan anadha takkaan isinirra qayyadu kana haati taate waan kanarra hin dubbanne naan jedhame. Dhugaa wallahi wal qabatan mee waan haati isinirra gahee jirtan kana mee warri na hordofaa turtan ni beektan bara koyeet irraa qabee. Waan adda shamarran keenya irra jiran kan gaafa duraa dullatti kolee ati jireenya qabdu